Eje galatoma waan shakke waa wayyaa dadhegaa akka murteessinaan jettanii qorataa waa gaafachuu barbaadu. Maamme quuqamni kee wayina seeneera. Waan shakke qorata gaaffii wayinsi gaafadha namoonni kaleessaas har'aas nu taasisu waan ta'eefi gaafa natti dhuftu sana waa wayin fuuchuuf deemaa gammachuun qabaa gammachuu koonaa gammadaa utuuti jettee nu wajjin teessee haasoftuu doktor kan isiin dhufte biqiltuudha moo nama biraati? Shakkiin ati gaafas akka zargiitti gammachuu koonaa sargiin gaafa sana walaloo eebbisaa ture, walaloo albama tokko fidnee eebbisiisaa ture. Dhugaa dubbachuuf. Hojjettiin nana buqqa'ii nama keessa. Ayyee. Kottu iyyoo nyaattaa kottu. Wayi bishaan dhugaaraa soori. Bakka an barbaadu akkana taanan. Walaloon eebbifamu sin jiru amma dhugaan amma qorataan of keessaa bahee dhugaa baasutti wallahi hin ta'u. Dubbii fideera. Wallahi hin ta'u. Dhugaan bahu. Amma qorataattan deebi'an qorataa koo gaafa sanaatoo walaloon eebbisaaf hin jenne miira jaalalaa bareedaa tokkoon guutamtee dhuftee egaa biqiltuu obsasiifa kennu siifisa waa tokkoon silan sitti milaan jalqaba qalbiin atti hin cabin haga yoon dubbadde. Ani koo dubbii gabaabsinaadhaa bar wanti walitti. Nan gabaabsa. Eegammoo wanti kun xumura irraa qulqullaa'uu qaba jettanii dhugaa kaleessaa jirtu sana yoo dhoksinee irra darbine seenaanis nu gaafata waan ta'eefi qorataa irraa waa qulqulleessuu barbaade. Qorataa gaafa sana miila eebba walalootu hin taane miira jaalalaa bareedaa tokkoon guutamtee dhuftee wanni kun dhugaadhaa dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'eera na amani jechati jette fa'itu jira gaafa sana. Wanni sun doktora tarii sirkaa wal makate ta'e ilaal waa lama eebbisees. Achirratti immoo achirra amma naafsi wal qabaa jira qorata walitti qabsoomna kaleessa wajjin jibbamnee turre wajjin jibbamne wajjiniin makiinaan nurra baafamaa ture haa ta'u dhugaa immoo hin dabsinu. Dhugaa jirtu himneetuma garuma tokkotti isiinis rabbumaanis yaa qalattu jennee deemna. Nuyi kanarra jiru doktor dhuftee jennaan ajandaa sana jijjiirti maa inni utuu doktoriin ta'e isiidha jettaa'u gaafa sana isiin dhufnaan immoo isiin dhuftee hin boossee atillee funyaan si funuunee dhiigni funyaan keessaa si yaa'ee gaafa sana sooftii mana keessaa fixaa bulte. Doktoraaf yaadadhu immoo ayyee dhugaadha. Doktorri dhuftee boossee jennaan akkamittiin irratti rattee waan akkasii gootaa jettee dhuftee himannaa wayii boossee natti himattee jennaani ati gaafa sana gaa miirran ati ittiin natti dhufte suni galmee seenaa guumaa sha'oo keessatti galmeeffame waan jiruufi biqiltuu gaafa sin argine akka dubbachuu ta'e jedhee doktor amma seentee baatee wanni suni gaafa sana doktoriin miti yoo dhugaa dubbachuu ta'e jedhee ammas eebba walaloos miti. Isii kana meeddanaa baasii isi bakka kanatti tarii isaaf qulqullooftu isiinis bultiin siin diigamu. Guma yaada tokko kennu yaada tokko asirratti guma qabseete al tokko qofa. Ishi sitta himu koy guma duraan dursee qorataa irraa silaa deebisee natti tolaayyuan maaliif jennaan qorataan amma kam akkasiin taate hin beeku ta'uu mala maaliif jennaan Somaalee dabub tokko nafu wanti miidiyaa kanarra jiru kan isaa waliin jaallanne hin jiru gaayaa jechuudha amma qorataa durbi dhiira bira amanuu dinnaan innaawaa afaan isaatiin amansiisuu bira darbee feesbuukii maqaan isaatiin banatanii kunoo janajjanaayyuuttiin janajjananii waa meeqa
fudhataaranii feesbuukii iyyuu maqaa isaatiin banatanii anuma bakka kunoo dubbachuun danda'u ofirraa waan tokko akka keetii kanatti fakkeessee gochuun danda'u feesbuukii akkuma keetti maqaan banadheetan naa amananu bakka akkasii wayyuu maleen kanaachi waa tokko danda'u waan feesbuukii maqaa keetiin banatameef ammanaa gale bakkaan amma qorataa koo anillee sinittin dheeressu nan gaggabaabsa waan kana bultiin diinnu sin ammasiif obboleettiidha. Amma guma yoo wanti kun toluu baate akka waan ati mana na diideetti ilaalaan guma sumarraa jalqabee yoo qorataan isiin duraan jaalallee ta'uu baatanii awwantan isiitti seeneef waan qorataan qalbii cabseef ta'uu baate dhugaan kun naa ba'uu baannaan an ammas addas boris wanti fedhe haafu malee dhugaan kun naa ba'uu qaba. Chokkolaatii fakkaattu qaba isiin obboleettii kooti ammas dhaggeeffadha. Isiin kunis anaaf lubbuu koon dabarsee naaf biqiltuudha. Dhugaa dubbachuuf waan isiirratti dhufu gaacha naafan obboleettiidha jechuudha. Kaleessa Muusaa walaloos ganaa hojjettu jechuudha. Maamme mo'itii cufi maamme ati rabbashaa jirta. Qorataati sin rabbashin. Amma fakkeenyaaf wanni inni daruu barbaade yaa jamaatul khayr. Yoo kaleessa wal jaallattanii xiqqoo miira jaalalaatii walitti dhuftanii kaatanii erga isii maammee jaallatte immoo ati kan maammeen eega isii fuudhee jedhe yookaan kana fi godhatee jedhe an deebitee anaaf obboleettii kooti. Kana booda ija jaalalaa sana of keessaa haqeen obbolummaa qabuuf sana jabeessee walaloo sanas wajjinan hojjechuudha. Walitti qabee kaayyoo aartii sana wajjin deemsisuudhaa fi qophiidha. Yookaan immoo lakki hanganamumarraa wanti jaalala si jedhamu na keessan jiru wanni fedhe hadhufu malee wanti nu waa'ee jaalalaatiif miirri jaalalaa nu keessatti dhaga'ame tokko hin jiru. Dhimma daandii aartii walitti nu fide jecha jedhu kana ifa godhaatii maammee yoo kun naalliqinfamu jedhe biqiltuudhaa fi deebiisatu qaba. Nu waan tokko gochuu hin dandeenyu jechuudha. waa lama qofan dubbadha lammatan dubbadhuan waa lama qofa. Tokko yoo biqiltuun guyyaa tokko qorataan jaalala na gaafateera jaalala obbolummaatiin alatti jaalala biraa na gaafateera itti isiniifan qaxxaama tokko isii gaafattu. Inni lammata maammee irraan gaaffii qaba. Maammee namnoo gaafa walitti dhufu jaalallee qabdaa jedhee wal gaafata. Wal gaafatee ka'ee wal baree waan baakgiraawundii isii jiru hunda qorattee kaatee isiidhuma gaafattee kaatee an isin jaalladha waliin jettu erga kaleessa isiin na jaallachuu sitti shakkite akkamitti utuu isiin na jaallataa jirtu shakkitu akkamitti jaallatte kun anaaf gaaffiidha. Tokko gaaffii kana lammaffaa immoo biqiltuun yoo isiin qorataan jaalala na gaafatee yookaan immoo na jaallatee ka'ee lafatti nagannaan maammee bira dhaqe jette anatu itti gaafatama. An xumureera kanuma lamaan qofa deebii isaan barbaada sin lamaanirra. Deebisaan kennaaf duraan dursee isa of duran qorattu jetteef otuma isiin na dura heerumtee ilmaan qabaatte ta'eeyyuu jaalallee qabaachuu dhiisi utuu ijoollee 10 qabaatte iyyuu jireenya koo kan isiin na dura jiraatte nan galchu an. Maaliif jennaan guyyaana wajjin jiraachuu jalqabde sanarraa jalqabee yoo isiin nama biraatii wajjin haasofte walaloo 28 si hafe sanas jechuudha. Yoo kan eeganaa fi isii wajjin jiraachuu jalqabne booda malee kan sana duraan nan galchuan sanaaf hin gaafachuu dhiise kun see deebi'eera jedhee yaada. Ilmi dhiiraa immoo yeroo jaalallee tokko baafatu jaalallee qabdaa jedhee gonkumaa hin gaafatu. Ayixayyeqam hin gaafatamu. Atis iddilii kee mokoruudha yoo isa duraan jiru sana caaltee argamte caalteetta. Anis akka kootti amala waanan caalee argamee fi kanan argadhe jedhee yaada. Si deebi'eera jedhee yaada deebisaan kee garuu immoo dhugaan an barbaade isinoo haadha ijoollee kooti walaloodhaan miti haasaadhaan yeroon akkan si jala dhufee sin dhaggeeffataaru yeroo argitu ati haadha ijoollee kiyyaa minaamin jechaanii turte. Walaloo miti haasaa normaala jechuudha. Gumaanis immoo tarii waan ni sodaate amma cal jedhen beeku malee
maaliif akka qoratan jaallatu beeyta maaliif itti seentaan jechaa ture tokkummaan akkasnaan jechaa ture namni meeqa akkas jechaa ture hawaasnoo si jala dhufee dhabdeetta siin jedhaara akkam mata tobbaleessa qofa ta'uu dandeesse dhugaan kun maaf naa ba'uu dadhaba gumaam ni dadhabe moo maaliif dhugaa kana naa baasuu dadhabe hamma dhugaan kun ba'utti an jecha biraas dubbachuun barbaadu Gaafiin amma asirraa gadi hunda keessan illeetti biloo kaa'u kan mirga kanaa kabajaa dhugaa rabbiyaan isu warra kaanis neebar. Ayyee biqiltuu haasa'e habiibti ana. Maamee raangaafii qaba maamee deebii. Ati haasaa hawaasaatiin deemtamoo of taatee ofiin deemta? Kana qofa naa deebisi. Maaliif namni qorataa dubbii walaloo jaalalaa waliin walaleessuun isii gizeen biyya jiru faazariin koo ijoolleedha. Gizeen faazariin koo harka walirra kaa'annee deemnu sittiin xiqqaannee jedhanii lakkafaa turani faazarii kootti. Siigalee namni waan argu hunda amana waan taateef. Qorataa immoo dhugaadha walaloo jaalalaa waliin barreessaa jirra. Aartiidha waliin hojjetaa jirra. Namni tarii dubbiin keenya kun yookiin aartiin keenya kun itti tolee waliif nu hawuu danda'a. Suni miira ummataati malee miira kootii fi miira qorataa miti. Wanni sii galuu qabu. Hawaasni miira isatti dhaga'ame ibsachuu mirga guutuu qaba. Namni maaliif waliif isin hadhiisuu, maaliif akkas taate, maaliif sana taate hawaasni akkamitti akkana jedha jechuu gonkumaa hin dandeenyu. Miira keenya to'achuu malee miira hawaasaa to'achuuf mirgatti hin qabu. Dhugaa jirtuun sii himu. Tokko kan akka akkasitti na hubattuun barbaada. Lammaffaa immoo ati biqiltuun qorataan biqiltuu dhiisee biqiltuun miidhamtee jirti jettee miidhama kiyya intinaana ta'uudhaaf natti dhihaatte moo isa kan namummaa natti dhihaatte kana qofisee adda baafachuu barbaada. Biqiltuun miidhamtee jirti qorataan lafatti gatee deeme waan ta'eef jettee Ana azantee natti dhihaatte kanaa deebistuun barbaada ammas akka gaafiitti. Maaliif dubbii kee keessatti ani hin dubbanne wanni dhaggeeffadhuuf dubbii namaa keessa waa fudhataan deeman okay. Kana akkasitti naa qabu yoo na azantee natti dhihaatte taate ani biqiltuuni onneen koo timaatimii miti dhakaa gurraacha caalii jabaatti onneen koo siifanii waan akka qalliitti cabbuun se'een dubbaataa siifanii. Abbaan fedhe jireenya በቃ ናገሌራ በቃ ዲስ ናገሌራ የቆረታ ሀሳብ ነው እንጂ ከሚት ሀሳኬ ሀሳን ጅርቱ ከንቆረታ ሀሳርተ ዋንቴ ፌሮኬ ሀሳብተ ኖ ከሚት ሀሳን ኩን ከሚት ከንቆረታ ሀሳ አርታ ዱቢን ዱጋምባኔ ዋንቴ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ሳክስ አይመቸኝም ሳክስ እናንተ በቃ ቴንክ ዩ በቃ ገለቶ Dubbina maa dubbataan jiru. No. Kun keemiti qorata batam qorata akam yaadu arnaaqi keeti bakkaan qorata si adannaqeen jira hammanumatti dhuftee qayyaruu keeti si adannaqeen jira. Yaada kootiin dubbataa rabar innis hasta azraan guma sin kabaja yeroo gaarii bakka guma akabraallo malkaam ጊዜ No, gultii kan diigesuma akkam jennaan akkamuma qorataadhaaf isin akka jaalallee ta'an hin beeku jettaati rabbi akkam akkas jetta ati nama guddaadha jaarsummaa as kaa'anne jaarsummaadhaaf si fidanne qorataadhaaf biqiltuun jaalallee ta'uun beeku obbaleeyyan ittiin beeka akkam jetta afaan keetiin kaleessuma jaalallee namaa maaliif itti seenta jettee na gaafata. Gaafi an deebisin jiru kiyya soo qorataan nan deebisin gaafi nan si deebisin jiru qorataan osoo nan deebisin kiyya giddiidhaan natti geeffatanii lakki kiyya dirqiidhaan natti dhiibdanii obbaleeyyan jettanii giddiin na liqimsiiftanii gaafi na gaafattan anaan qorataa bootee qorataan anaan godhaa jirtaa bar. No. Miti maaliif jennaan qorataan isa gaafadhaa jira waan hunda sirratti guraara ati yeelaatee isaa irratti qabda waan ta'eef annaan taane maaliif yeroo gaarii qabadhaa
መልካም ጊዜ ኖ ጋፊን ኪየናን ዴቢኔ ሀንገ ዱጋሰና አርጉጣን ሞ ለኪ ና ዴቢሱ ሳኒ ነመኖ ነመ ቢራ ፊደቴ ቆረታን ነመ ቢራቲ ናፋ ዴቢሱ መሌ ቆረታ በቃ ያደቀ የሬረካ ይቀራላ ይነፈካ የከከነት ነረቱ ለሜ እንዲ ዳገይ አከም ቆረ ነምፉደቴ ጉማት ዳይቴ ወለሎ ቢሱፈኒ no isino boleettiidha umurii kana qorataan lama fuudha itti yaaddaati ati lamaa miti kudhan fuuta maa rabbeedhi Naazariinna Maame gizee tokko amiriin laaffisi ka maama taan falatta. Uddaan argiteen tanan irraa fuudhaa waan isaan jedhanu mee dhaggeeffata. Anamma koyma laal guma al tokko qofa amiidhameen jira asitti amiidhameen jira waan ta'eef al tokko gaafiin inni an gaafadhe utuun an deebiin gaafiin an biqiltuudhaaf deebisu tokko hin jiru. Kanaafuu yeroo gaarii qabadhaa gaafa qorataan dhugaa sana dubbate jaalalli koof keessa kan qaxxalu ta'a utuu qorataan immoo dhugaan baasin maaliif jennaan waanan si jaaladheef hin qaba waanan tole siin jedheef hin qaba utuu qorataan dhugaan baasin immoo kijibaan jaalalli ijaaramu hin jiru manni foon harreetiin ijaarame gaafa waraabessi dhufe diigama bultiin kijibaan ijaarames gaafa dhugaan dhufe diigama kanaafuu an kijibaan bultiin ijaaruun qabu yeroo gaarii qabadhaa qorataa fi biqiltuu duraan jaalallee tura. No sin jaaladha guma sin jaaladha garuu saaksinu dubbiin deemaru dhugaa miti waan ta'eef nagaan naa bulaa guma yeroo gaarii. Egaa namni fakkeenyaaf an tokkoffaan as deebisee nama himatamaa fakkeenyaa fi ayyee haasa'e biqiltu haasa'e. Hodhaan jalqaba tola amma Oromoo mammaaktiin isatti maal jetti? Biddeeni nama quubsu eelee irratti beekamaa jetti. Gaafa mammaaksa Oromoo. Isinii galeen ani maammeen kan inni fuuchuu deemu qorataa osoo hin taane biqiltuudha. Kan inni wajjin jireenya isaa gara fuulduraa gaggeeffachuu deemu qorataa osoo hin taane biqiltuudha. Gaafiin inni qorataa irraa qabu waan hin deebineef gaafiin biqiltuu dhaqee waan maammee biratti hafuuf hin qabu. Tokko kana. Maaliif an qorataa miti qorataan biqiltuun qorataa miti qorataan biqiltuu miti. Jarri lamaan adda adda. Kana akkasitti hubachuu qaba. Wanni dhiqqaana qabbaa namni irratti jedhuuf hin jiru illee bar ammallee taanaan jechuudha. An sila waan baay'een dubbadhaani isatii jiru hin dubbadhu amma beekaan callisa gaaffina gaafatee utuu deebii isaa anaa baafachuu hidhee deeme uummanni koomentii yoo dhaga'es natti tola. Tokko jalqaba yeroo dubbatu maammeen dubbii isaa keessatti yoo hubattaniitu ta'e kana dura yoo isin ilmaan kudhan qabaatte iyyuu nan galchu isa darbee isa sichii malee jedhe. Erga akkas ta'e utuu hin jaallatin kan nu adabbii irratti jecha inni jedhe sana akkamitti haadha ilmaan koo waliin jettu minaamin isa adabbii akkamitti fudhattanii waliin jettu isa jedhe sana utuu hin jaallatin. Tokko ilmaan kudhan yoo isin qabaatte jecha sana akkamitti isa darbee yoo akkamitti har'a fide dubbate. Laal soba jechuudha wanti cumti. Kuni sila ani umurii kanaan laman fuudhan kakadheen isinitti himaa ture yeroo ajandaan kawatis jirta biqiltuun haadha manaa kootuun taane jaalallee kootuun taane wajjin walaloo hojjenna kunoo doktooris wajjin walaloo hojjenna obboleettiidha wajjin jirra waan isitti darbatamu hunda irraa fudha hidhee waadaa galee akka obboleessaatti akka obboleessa qofa miti hiriyaa obboleettii haadha waa hunda naaf taate waliif taane wajjin jirra. Sigalee isa kan ammas taanaan biqiltuun feetu abbaa feeti jaallattu namni siin jaallatti anaaf jaalallee kooti namni siin jaallatti anaaf soddaa kabajamaa jaallatamaa ammoo namni isiidhaan taane anaafis hin ta'u
namni anaan taane siidhaan ta'u. Sababnis maali? Nutu tokko waan ta'eef. Namni tarii sii wajjin umurii dheeraa turuu dhiisuu danda'a. Anaa wajjin amma gaafa duutu naa wajjin turuu dandeessa obboleessa waan ta'eef. Kanaafi namni siitti dhufuun dura natti dhufuu qaba jechuudha. Kabajamaatii waan jedhame wayitu jira. Anamma doktoriin jaala soddaan kabaja, soddaan jaalladha, soddaan kabaja. Waan isaanin godhiniin jedha. Akkan itti kabaju dhugaa dubbachuuf. Bakka isaan na jala jiranii koomentii barreessanitti waan hin taane afaaniin hin ba'u. Inni machi addeebi'ee qorataa moo qottoo moo qotaa jedhama maqaan isaa jedhe soddaan gaaraa gaa fuudhee jechuudha. Walumaa gala qorqorrootti nu mogga'ee keeppii uffannaan baltaazariin itti fakkaataati 10 fuutanaan jedhe waan isaan beeku keeppiin uffadhe malee malaaxaa miti maalis. Kanaafi haala kanaan yoo nu hubattan baay'ee gaariidha warri koomentii nu arguuf teessummaanaaf biqiltuun maal akka taane anaaf doktorii malee jaalallee biqiltuun boris yoo duun illee nu obbolaadhaa jechuu isin barbaadeetan. Wanti sitti darbatamu duraan arguuta. Galatoomii ulfaatu qorataa koo gaman waan doktor baga dhuftanii asitti argamu keessanii galatoomaa isiniin jenna. Akka dhuunfaa kiyyaatti jedhallee maamilli egaa asin jiru dubbachuutti waniin natti ulfaatu dubbataa jira. Atillee giiga'umsa bultii keenyaatii fi kaka'umsa guddaa taate kanaan jedhee jalqabni isaa ani utuu ati hin dhufin dura biqiltuun jirti kaleessa dubbanneerra qorataa wajjin inni obboleettii kooti jedhee waadaa naas. Obboleettii koo dhugaa kanan kabaju kan rakkinni si rakkina koo ta'e gammachuu si gammachuu koo ta'e jedhee waadaa naas eenyudha dhuga gammachuu obboleessa gammachuun kee itti siif hafuufuleen eebbisee taa'ee sana booda irra utuun hin bahini biqiltuun egaa qorataanis dhufee asirratti adda baaftee fi tokkummaa keessa waan hin barbaaduuf obbolaan kan koo kun na bira jiraachuun waan barbaachisaadha waan ta'eef jaalala keessan awwa waan hin ta'eef qorataa waan itti achumaaniin si fide. Si fide maaliif atis yeroo dhuftu fireendi kooti yookaan jaalallee kootii hin jenne obboleettii kooti kaleessas arras garuu walaloo wajjin jenneera. Walaloo keessa deemsa walaloo keessatti maqaa walii buusuun wantoota tokko mi'eessuudhaan akka walaloo sirriitti namni jaallatu gurra nama seenu gochuudhaaf malee nama kana jaallatu taatu hin taane akkasitti ibsama ture. Garuu gama biqiltuutti yoo dhufnu biqiltuunis immoo ragaa ba'aa jirti. Ani waan kanarraa bilisa. Ibaaneffatu obbolummaa malee wanni biraa tokko nu gidduu hin jiru. Garuu aartii walitti nu fideera walaloo kana wajjin hojjechuuti. Dhugaadha walaloo keessatti jechoota maqaa keessuu ati maqaa oomishu sanatti tarii waan fakkaachuu mala uummata kanatti malee walitti dhufeenya naatisa gidduu jiru obbolummaa dhugaa sana waan jedhu taatee waliin dhageenya erga xumura dhageenya jenne anaan as deebi'ee agan boqonnaa bahee deebi'utti wantuun gattan jette jedhu kaase ani hin argine kanan argine doktorrii kamanaa godha asmiira keessan walinaatu tunaasaa nama godhattu jedhee yaada bultii lama iyyuu deemee guumannaa jechuun kanaaf iyyuu ani hin argine wanti kunis immoo hin ta'u obbolummaan erga obboleessa jedhame namni waan biraatti teeshin taate fudhachuun qabdu galatoomaa ulfaadha asitti argamtanii naa qulqullaa'uu keessaniif jedhenna isin atis guumaan beekta kana dura akka biqiltuun kan qorataa taate awwallan irraa beekuun jiru yoo dhugaa dubbachuu ta'e jedhee doktor akka isaanii kan qorataa ta'an ragaan gaafa boo'icha jalqabaa sun isaa Kuninaan isaanii gaafa duraasan akka isaanitti miira jaalalaa qorataa fi muutamanii ta'anii ibsataa turan namoonni gaafasiis